Tole kabajamoo dhukkubsattoota keenya baga ragaan dhukkubsattanii mana yaalaa keenya nagaan dhuftan sana jenna. Walga'ii jirta? Ali handiin siifaa dhufuure? Isin immoo jettanii dhukkuba keenya irrattis gammaduutti kaatan miti. Garuu maal qabdu isin? Akkatti jiraataa jiru. Akkatti dhukkubsataa jiru nutu beeka. Garuu isin gammadaa rakkina hin qabu. Hojii keessan, ibiddoo keessan, maal jenna harka keessan utoo rakkate gara keessan dhufee silayyuu. Maali Amaanu'eelii seetanii namoonni tokko tokkos dhuftaniittu rakkina hin qabu Amaanu'eelittis riifeerii isinii goona. Ani kan hin jechuudha garuu dabaree keessan eeggatanii tokko tokkoon dhuftanii argattu. Tokko tokkoon dabaree keessan eeggadhaa. Tole? Kottu meetumti jechuma galtee haasofta. Kottu kottu. Ana? Tole egaa. Maalidha waan isaa doktoriin amma reefuu dhufee dabaree keessan eeggadhaa kottaan jennee mirgi dhukkubsataa hin eegamu waan isaa. Inni warra gadarra jira. Qonna shaba qabbulaa. My God. Xinnoo isheen ciisaa. Please nadaa kee maal hojjetaa jirta? Xinnoo isheen ciisee ka'a. Oh my God. Maaloo gamna wajji lala. Tole mee akkam sin gochaa jira? Maal keessatti sun dhukkuba? Anaani? Kan na godhu xinnoo xinnoo ishee malee baay'ee hin beeku. Jiru bana. Diblaayii matti na hojjete waan. Diblaayii na godhe. Kalali kalali diimaa. Magariisa. Gurraacha. Balbaloo. Darbee immoo bakkee na keessa gaafa deemu. Nama tokko nama 30 gadi godhee natti agarsiisa. Nama 50 fa'a. Takka takkasii mana keessaa guyyaa bulluqaaf taa'uu dadhabee gaafa ni gadi bahee gaaddisuma wayin deebi'ee qabbaneeffadha jedhee bahu sa'aatii 8tti dha. Bakkee kana hurrii ma wayitu hurrii gannaa beektu miti sumatu bakkee na keessa naannan gara itti deemu dhabee yoo mana itti deebi'ee natti bulluqa bakkee yoo naa badhe waa makkaa biddoo hin natti bobaalaa yeroo sana garuu immoo bakkee kana hurrii malee wanti natti mul'atu hin jiru ani hurrii keessa boo wanti nama gubuu jiraare moo hurrii si alaatoo bidda ta'ee laafuuf gaaffii natti miidha dootee rakkinni koo baay'ee dhagaadhaan amma mee wanta baay'ee miidhamee dhukkuma isa kana qofaa seetu isinii deengada namicha tokko diina kootela diina koote garuu na sodaatti baay'ee na sodaatti namittiini dura re'ee mana dhiqa shitaran jiru durayyuun ba garuu deengada karaa irratti natti dhuftee ulee wayii qabattee gaafa na akkas argu nama 50 ulee 50 qabatee dhufeensee nan jilbeen badhe bakkaluma sanatti harka koo ol kaasee gaafa harka koo ol kaasee jilbeen badhe dhuftee mataatti na jirte xinnoo turee gaafa bukkeedhaanii sokkanee naan ilaalu xinnoo ishee immoo gaafa dhuunfataa jiru immoo naa ibsa beektaa gaafa ilaalu miiluma nama tokko nama deemuun argina. Nama 30 seetee garuu nama tokko. Nama 50 ta'e nama tokkicha. Hojii waaqayyoodhaan kun. Ammas dhaggeeffadhaa dhukkubni keessanii dawaan isaas miti. Maal dhabeettu? Maali as naa oomishtu miti hin bittuudha. Darbee immoo tabba kana nama irraan gadii kana xinnoo ishee dadhabee konkolaataa madulloomaan ta'e konkolaataa madulloomaan ta'e namni yoo na guutuute yookiin na dhiibee maqaama tokko bakka yaade ga'uu nan dadhabe warra ollaa rakkisee amma iddoon ciisee dhufanii isaan dhugate na baasa isaantu na harkisa wantoon godhuu dhabe sana irratti iyyuu immoo tureera laamman eegi nyaata nyaadhe ji'a tokkoof hin deemaa jiran eegga ji'a tokkooti nagadaade laasumatti nagadaade waa ta'uu gannaan dha akkasii walitti abbamuu fedhe nan tole naan jedhu bishaanis dhugee hin beeku nyaata nyaadhe hin beeku mala sana bullaalee wantoon godhu dhabee rakka amman dur bakkee naa korma dhugaatii tamman raanii 8-9 dhugee waa tokko hin ta'u waa tokko machaa xinnoo masheenii kukkufaama faa kokkolfaama gangalachaa manatti gala malee waa tokko machaa amma garuu kubii hunda qabdee utuun hin dhugin nama macheessa gaafa nama macheessu immoo karaa isaa asii ol deemaa urra nasii gad deema kana rakkataan jiran. Afachu. Asaan kee ammaa kuni nuti hima keenya istiri durii fakkaata. Emergency waliin qabamu iddoo kana isa wallaaleen nufa.
Maali emergency SIM qaba. kaardii keessatti tabalashee moo teelee hidhattu SIM card osoo hin taane emergency wayi lubbuu tokkoon baraara dudduuba kana. baraarri. Eeyyee. Angoo lubbuu nama jaalan angoo manni baay'ina jaallan haa daddafaa angoo immoo. Asumatti na eegaa. Maali kan kau nampak dia mau muka mau malah dia ni lubbung kau ni so di mau. Dia dah tersedia. Ani jembira dok ya ni rejete bakal ada beri faham macam mana dia yang rumah. Maali ya dokter. Asiti tahan setan hartani setan ab galata galchuutti gaadani sidu nachee dhukkubsadhu. Maal jettu dhagu? Akkasumiti. Maali? Anoo humna dabalataan fudhachaa jira. Humna dabalataa anatti immoo humna dabalataa argitanii ka seexani gaafa sinatti galata galchitanii fachitti. Asii fasii. Kan dhiphisan nama taa'uudha dhabeen dhufe maali maal taa'e oolii yaanne xinnoo shemaa garaa olti jabaanna. Koomeen maa deemnu? Humna dabalataa fudhataniittu? Fudhadheera nagaa robaaf. Kottaa gamaalu. Tolee kottaa. Maali? Taa'imee kottu maal olii gadi siif fiiksaan? Lukkubsattanii maqaaf. Ayaa fi bilbis. Natti booyyee ture mala dhiisee deemee natti caale malee. Amma maaltu akkasiin godha isiniin? Tasgabbooftanii teessanii? Maali isin to'achiin seexanatti tuttuqattuun galata dhiisanii fi ixaana aarsanii fi. Isaaniif si lubbuudha. Kan hin jedhan waraansi jira. Waraanni bakkee kana hoo? Bakkee kana sa'aatiin hambaanii 12 booddee jiru sana. Tasgabbaa'e isa bakkeenyi wallaale isa hunduma keenya beeka si keessa waraansi jiraan jedhe. Ana? Xiyya kun musiinna waraana malee. Asiin gaafa inni itti dhaabu miilla gola walitti qabachiisa. Yoonni gara bukkee ta'e miilli gola maataa walitti qabata laakastii. Rakkataan jira dhala. Waraansa gara kam isheen ture isa xiyya kana dhageessanii ture. Isuma na keessa babbaatadha. Isuma si keessa baase. Yoon akkas jedhe bukkee naan dhufa. Naquu qalaan inni waraanni na keessa ta'a. Waraansa jira maayoo qofaa reennoo wanta guddaadha. Kan kee kuni baay'ee macimata. Garuu immoo salphaadha. Akkamitti yoo jennee nyaata na lagaa jette. Nyaata na lagaa xinnoo ishee. Ishoo galata kee hojii waaqayyoodha kun. Hojii waaqaadha kun galata kee itti fudhachuu qabda. Nuuni iyyuu cufamuu wallaallee gahee naannaa oolla bakkee kana keessa. Maaliifi nama meeqata gabuu bakkee kana keessa naannaa oola afaan banee jedhee beela'ee. Kana galata kee itti fudhachuu qabda. Hojii waaqaadha keessa nan gashiin. Nyaata na cufattee as dhuftaati.
Maali yaaduu dandeessaniiti. Hojii waaqayyoo keessa nama gashaanaa. Salammaffaa immoo jechuudha. Salammaffaa irratti diimlaatii mana hin qabdu. Hin qabdu ni kanas galata jechuu qabda. Hojii waaqayyoo lammaffaa. Anaan keessa nan gashiin. Wanta ni ilaallatu hin qabu. Dhukkuba taananii si waldaaluu nan danda'a. Garuu waaqayyo hojiima rakkinuma kee kana argee diimlaayitii si gaxxame jakee irratti. Kana galata jechuu qabda. Kanaaf ani wanta hin jedhu tokko iyyuu hin qabu. Kana horii isaa ta'uu, ho'a isaa ta'uu amantee fudhachuun kan keedha. Dhageessee? Kanaafiyyuu yoo si danda'ame obboleessa tokko maal goota jetta suuta jedheeti galii rafi gaafa beeloftuu kaataa. Isarratti iyyuu gaafa diimlaayitii keedhaan ummoon kaataa gaafa sitti dukkanaatu yoo ka'u naftuuti amma suuta dheeti karaa dhufteen. Galeema amma beeloof amma diimlaayitiin ija kooraadhaan nutti rafure. Eeyyanii yeroo siyyoo yoo siin wallaana sirriitti. Duddaan yoo ciise moo garaadhaa yoo ciise moo filatamaadha? Duddaan ciise. Tole galatumaa gosa geessanii. Tole tole. Dhukkuba miti sila. Sinuu yaali barbaadu dooktar. Sini ni nama ziyaara sini barbaadu. Amma dabareen kan eenyuuti bareedduu kota. Andanuma dhukkubfadhu keessa aareenaan lafa ishee buuseen tokko. Lafa ishee buuseen tokko. Tole. Ta'i. Ani kan hin jedhu si warri bareedduu akkas bareeddanis bakkee keessa takka akkas naannoftan kunne gaafa yaaddan waan dhukkubsatu isinitti hin fakkaanne gaafa olii gadi akka saree maraatu as fiidan inni dhukkubsatu seetanii. Maal taatee doktar dhukkuba miti kan koo. Maal daree kan kee dhukkuba miti? Sheeppii kiyya. Baay'ee si gaafachuu barbaada. Sheeppii? Sheeppii. Akkasii dabaluu barbaadde. Dhiigni baay'ee kan hordofuuf. Foloorsii xixiqqaatee. Dabaluu barbaadde. Sheeppii naa sirreessi jechuu dhufteere. Maali kun salphaadha? Mee kaa'ime. Woo akkas naannee lakka. Sheeppii taa'e maarree kana walumaan taanee dabalsiisnaati rakkina hin qabu. Garuu maal jettaa? Guyyaa lamaan sadan tokko as buluu si gaafata. Sheeppiin inni dhufa akka ajaa'ibaatti. Garuu guyyaa lamaan sadan tokko inni dhufa as bultee manni siree qabna siree babbareedoo qabna. Ati kutaa kaardii deemtee kan kaardii guyyaa sadii kutattaa jechuudha. Echii fi hin sirreessina lama taane. Kanaaf deemi kaardii kutadhu. Echumatti hin dhufanis. Nuftuu? Nan dhufee kaardii kutadhuuti sheeppii sin sirreessina. Guyyaa meeqa? Guyyaa sadiif. Yoo sadii ta'uu keessa kumatti ilaallan rakkina hin qabu. Guyyaa sadiif. Guyyaa sadiif. Guyyaa sadii. Tol kaardiif dadhee nan dhufa. Ani nan dhufa maal gochuu dhufta kutaa makeetti hin dhufa. Sheeppii sirreessina baranoo. Gooftaa manatti nuuf iddee. Saagalatu kaa. Kottu meeti. Dabaleensi qaqqabeera. Kottu lama jedhu. Obboleessa maalatu namuma bosona keessa aduu akkamii keessa naannaa walitti dhuftee fakkaatti deesse. Amma sanatti yoo maqaan Xaggaa'ee eenyu? Xaggaa'ee Kuffisaa. Kuffisaa. Eenyuun Kuffisaa ta'e? Kuffisaa eenyu? Kuffisaa jechuun hambisaa. Kasii. Ganda meeqa keessa jiraattaa? Duwwaa lama. Warra eenyu qabda? Maali ani liqiin fudhachuu dhufe moo anoo dhukkubsataadha yaalamuun dhufe yoo maali waraqaa eenyummaa na gaafatta? Gosti dhukkubaan ijoon isaa maal jetta? Kanarraa barama. Kanaaf si jedhee nani. Eebbifamteetta? Eebbifameera. Maal barattee? Bizineesii. Bizineesii. Maaliin immoo eebbifamte? Bizineesii. Bizineesii? Sunis bizineesii? Bizineesiin barattee bizineesiin eebbifamte. Akkasini
Maal faayidaa qaba ree? Bizineesiin barattee bizineesiif eebbifamtee bizineesii hojjechaa jirtaa hin jirtu. Dhukkubni inni guddaa immoo kanadha. Nama dhibduusu warra bizineesiin baratee warra bizineesiin eebbifamteetu nu raasaa jira. Ani jechuudha bizineesiif konooksiidhaan hin baradhe garuu dooktariin ta'e. Silas dooktor biyya kanatti boqqolloo facaasanii xaafii hammatu ikoonomiksii barattanii nu wallaantu as teessanii. Waama biyya keenya keessa jirudha kan maal gootaree. Ati iyyuu jechuudha rakkoon dhukkubee kee maal labeettaa hojii dhabdummaadha. Kanaaf qeema kee keessa naanna'eeti hojii wayii barbaadadhu. Beektaa amma ka'iiti suutadeeti bizineesii barbaadadhu ka'iiti. Bizineesii bakkee hojjedhu. Eeyyee kanan sii dhaama. Boqqolloo fa'aa tamarame. Waa'ee bizineesiisti kaanaanii dhukkubni keessatti sirraa galanii gali. Maali kun waan akkamiiti isheen kun immoo? Rafta gaadhu. Ani yoo akkas rafee hin beeku. Si taateetti dhugaa. Siifoo si taateetti. Arasumaan bareedu. Abbe. Sira. Nee deeggaree. Dokter. Sirriidhaa deeggaroofi. Naa amani. Sirriidhaa malee keessatti cabee naannoo as lafa dhuftee miti waan biraan miti. Ani obboleessa koo ani akkasii kan danda'uuni suuta itti kottu mana boqonnaa bahe. Dokter wallaan namun dhufe. Wallaan namun dhufe maal rafuun kan jettu bahe. Dokter nan galaare. Gali. Nan du'a bayootuma. Dhimma mataa maqaan jedhi.